Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoota TV mo'aa kanneen bakka garaagaraa teessanii TV mo'aa daawwachaa jirtan nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin qaqqabu kun dilbata waaree booda yeroo mara sa'aatii 8 irraa eegaluudhaan kan isin bira qaqqabu qophii keenya qophii sanbata mo'aati. Qophii sanbata mo'aa keenya keessatti egaa dhangaalee mimmiidhagoo ta'aniif kan isin bashannansiisaa isin barsiisan yeroo nuti isin biraan qaqqabsiisnuudha. Har'as egaa dhangaa keenya hunduma isaa guuttannee beellama keenyas kabajne as studio keenyatti waahila keenya Efreem waliin argamneedha kan nuti jirru. Egaa Meerii nagaadhamti hundo. Galatasaa. Nagaadha. Torbeen akkam ture? Torbeen baay'ee bareedaa ture. Hojiidhumaan darbee egaa har'ammoo guyyaa boqonnaa keenya daawwattoota keenya bashannansiisuuf barsiisuuf asitti argamnee jirra. Argamnee jirra. Egaa bifa kanaan akkasitti mimmiidhagnee jirra uffata aadaa kanaatiin warra nu miidhagsanis guddisneeti hin galateeffannaani. Lalii diizaayiniin abaaboo birraa nu fakkeessaniiti egaa kan isaan jirani. Isinis ammoo akka keenyatti miidhaguu yoo barbaadan uffannaa gosa barbaadan diizaayinii barbaadaniin lalii faashin diizaayin biratti deemaa bareedaa uffannaa diizaayinii barbaadaniin ajajadhaa isiniin jenna. Odeeffannoo dabalataaf ammoo lakkoofsa bilbilaa armaan gad irratti mul'atu irratti bilbiluudhaan quunnamuu ni dandeessu jechuudha. Egaan sanbatii mo'aa galteewwan hundumaa of keessatti hammattee kabajaan ammoo nagaa isaan gaafannee eegalleetu jirra jechuudha. Odeeffannoo irraa kaasnee haga qophii ijoolleetti faarsaawwaniin immoo dabaallee itti walumaan eebbifama. Turtii keenya kan taasisnudha kan ta'u jechuudha. Namootni yaada qeeqaa qaban immoo akkuma yeroo kaanu jennu karaa lakkoofsota bilbilaa keenya foddaa TV irra jiranis nu bilbiluu danda'u. Sanarra kan darbe ammoo ergaawwan gabaabaadhaanis nu barreessuuti dandeessu kanatti jabaadhaa kan ammoo sirreessaa jechuun ittuma qophichaa wal nuuf qixxeessa waan ta'eef agarraatti yaada isin nu biraan dhaqqabsiisaa jirtaniif guddisnee isin galateeffannaa. Ispoonsarotas ni qabna. Qophiin sanbata mo'aa egaa sanbata keessan miidhagsaa olti jechuudha aga galgalaatti. Isin irraa kan eegamu egaa haga xumura qophii keenyaatti turtii keessan nu faana taasifachuudha jechuudha. Tokko jennee egaa qophii keenya yeroo mara faarfannaadhaan kan eegallu har'as ammoo faarfannaa tokko isin biraan ga'uuf isiniif filanneeti kan jirru. Faarfannaan nuti guyyaadhaa jalqabarra isin biraan ga'uuf filannee faarfannaa faarfattuu Haannaa Taaffasee Abdiin Jiraa kan jedhudha. Isa isin biraan geenyee walitti deebinaa nu faana turaan afeerraa keenya. Si dormutu sodaatina nun jedhe ragooftaa Yesuustu ragaan isaati hamaatti laatu min oolcha malee bebirranne iddoo gadi nimnu abdiin jira malee liqilleensa raafamu si dormutu sodaatina nun jedhe ragooftaa Yesuustu ragaan isaati hamaatti laatu min oolcha malee bebirranne iddoo gadi nimnu abdiin jira malee. Abdi jira, 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 abdi jira. Faarfannaa faarfattuu Haannaa Taaffasee Abdiin Jiraa kan jedhu kan bifa miidhagaadhaan hojjetame sagalee miidhagaadhaan dabalame sanadha kan isin biraan geenye deebinee akka itti eebbifamtan ammoo abdii keenya guddaadha. Tokko jennee egaa sagantaa keenya faarfannaadhaan eegalleeti kan nuti jirru akkuma sila jenne immoo dhangaaleen keenya hundumti isaanii toora galaniiti kan isaan jiranii kanatti aansuudhaan ammoo odeeffannoo dinqisiisoo keenya kan itti taateewwan addunyaa irratti mudatan dinqisiisoo ta'an wantootni dinqisiisoon darbanis kan torban kana keessa mudatanis yoo jiraata kan walitti qindeessine isaan biraan geenyudha jechuudha. Egaa daqiiqota baay'ee hundumtuu eeggatan irra dhaqqabneetu jirra. Gara jalqabaa kanarraa waan dhageenyuun raajeffachaa gumjechaa nutis daawwattootni keenyas yeroo irratti dudubbannudha waan ta'eef keessumaati ammoo odeeffannoowwan torban kana babba'an illee hedduu nama raajeffachiisu yeroo hundumaa odeeffannoon ati nu dhageessistu addunyaa irratti daataatiin akkasiis jiraayi.
namni akkasiis jira kunis uumamuu danda'a gaaffii jedhu akka tof gaafattu hunda caalaa immoo sanarra dhaabbattee illee ofii kee akka ilaaltu wantoota si godhanidha waan ta'eef maaltu jira kan jedhanii egaa sirrii mattee dura sirraa dhaggeeffannee anillee dhagaan oolee dursee sitti siqee sirraa waa dhagayeera. Daawwattootni keenya immoo mana isaanii ta'anii odeeffannoowwan sanbatamaa bohaarsoo barsiisoo ta'an miiltoon koo meeruun lammii qopheessitee daawwannee dhaggeeffannee walitti deebina. Gara isheettinis hin dabarsaa turtiin keessan garuu ammallee nu faana ta'u. Meet 83-year-old Amal Haji, who hasn't bathed in over 60 years and is considered the dirtiest man in the world. He lives in a small village in the southern Iranian province of Fars. Namicha waggaa 50 oliif qaama dhiqatee hin beekne qaama irraa dhiqannaan du'uu isaa dhageessaniitu laata. Namni lammii Iraan walakkaa jaarraatii oliif qaama isaa dhiqatee hin beekne ganna 94tti bara 2022 keessa ture kan inni dhaqna isaa dhiqannaan lubbuun isaa darbe. Amu Haji qaama isaa osoo hin dhiqatiin waggoota 50 oliif turuu isaarraa kan ka'e nama xuraa'aa addunyaa kanaa jedhamuun beekama. Iraan bulchiinsa Fars keessa jiraataa kan ture Hajiin namoonni naannoo sanaa akka inni qaama dhiqatuuf irra deddeebiin yaalanis dhukkubaaf na saaxila sodaa jedhuun didaa ture. Miidiyaan biyya keessaa akka gabaasetti dhuma irratti humnaan akka qaama isaa dhiqatu taasifame. Eejansii oduu Iraan akka gabaasetti erga qaama isaa dhiqatee baay'ee osoo hin turin xiqqoodhuma see ture dhukkubsatee du'e. Bara 2014 Teheraan Times waliin turtii taasiseen nyaanni inni jaallatu foon xaddee akka ta'e dubbatee ture. Tajaajilli oduu Iraan akka gabaasetti waggoota dheeraadhaaf qaama isaa osoo hin dhiqatiin turuu isaarraa kan ka'e qaamni isaa malaa fi xuriin irra tuulamee mul'ata. Namni kun maatii qabaachuu fi dhiisuu isaa yeroo sanatti wanti beekamu jiraachuu baatus namoonni naannoo sanaa deeggarsa gochuufiif yaalaa turani. Yeroo hedduu nyaataa fi bishaan qulqulluu kennuufiif yaalamus kanatti akka gaddu ibse jechuun gabaase tajaajilli oduu Iraan kun. Namoota waggoota dheeraadhaaf qaama osoo hin dhiqatiin du'e isa jalqabaati moo isa jalqabaa miti laataa kan jedhu ammalleen waan wal falmisiisaadha. Bara 2009 Indiyaa keessaa namni waggoota 35f qaama isaa hin dhiqatinii fi ilkaan isaa hin ragatiin ture jira jedhamee gabaafamee ture. Sana booda namni sun maal akka ta'e haga ammaalleen wanti beekame hin jiru. Mana barnootaa abbaa warraa fi abbaa gaarii ta'uun itti baratamu kan Kolombiyaa Bogotaatti argamu. Manni barnootaa dhiironni abbaa warraa fi abbaa gaarii ta'uu itti baratan magaalaa guddoo biyya Kolombiyaa Bogotaatti kan argamudha. Daree barnootaa kana keessatti foormulaan barsiifamu tokkolleen hin jiru. Foormulaan keemikaalaas ta'ee himni gabatee gurraacha guutee barreeffamu homtuullee hin mul'atu. Wanti daree mana barnootaa kana keessatti barsiifamu garuu abbaa warraa fi abbaa gaarii ta'uu irratti kan xiyyeeffatudha.
barattoonni mana barnootaa kanatti baratan gaheeyyii yoo ta'an hojii mana keessaa haadholii warraa isaanii wajjin qooddachuuf isaan gargaaru baru. Hojiin hundi dubartootaaf hin kennamu. Sagantaan Bogotaatti barsiifamu kun warreen dhiiraa maatii isaanii kunuunsuu akka baran, hojii haadholii warraa isaanii wajjin akka qooddatan kaayyeeffachuun akka dhiironni barataniif kan qophaa'edha. Barnoonni kun akkaataa daayiparii yookiin ammoo uffannaa fincaanii daa'immaniif itti jijjiiran illee ni dabalata. Dhiironni Kolombiyaa kunneen akka itti rifeensa ijoollee isaanii dubraa itti filanis ni baratu. Namni biraa maqaan isaa Oscar Sanchez jedhamu barattoota kana keessaa tokko yoo ta'u, ijoollee durbaaf eeggannoo taasisuu qabda. Yoo eeggannoo hin taasifneef akka rifeensa isaanii filtuuf siif hin eeyyamanii jedha. Ilaalcha abbaan warraa maallaqa qofaa maatii gargaara jedhu geeddaruu barbaannes jechuun dubbata. Haala kanaan yaaduun seenaa keessatti ba'aa guddoo dubartootarra kaa'eera. Nuti warri dhiiraa garuu bu'aa irraa buufannee jechuunis dubbata. Hoogganaa mana barnootaa dhiironni akka abbaa warraa fi abbaa gaarii ta'an barsiisuu kanaa kan ta'an obbo Juan David Cortez namoonni 1000 lakkaa'aman mana barumsaa kanatti barachaa jiraachuus himu. Biyya Kolombiyaa fi magaalaa akka Bogotaatti dhimma walqixxummaa dhabiinsi koorniyaa akka qaanitti ilaalama jedhan obbo Juan David. Dhiironni mana barumsaa kanatti baratan ba'aa hojii mana keessaa hundaa dhiironni warreen dubartootaaf kennu garuu warri dhiiraas hojjechuu qabnaa jedhu. Itoophiyaatti osoo leenjiin akkaataa itti nyaata bilcheessan irratti dhiirotaaf qophaa'ee meeqan keessantu tarii dhaqee hirmaata laata? Isa kana deebisaa isinumaaf dhiiseen bira darba. Gaa'elli saree Chaayinaa keessatti gaggeeffamu yeroodhaa gara yerootti dabalaa jiraachuun himame. Diinagdee addunyaa kanaan sadarkaa lammaffaa irratti kan argamtu biyya Chaayinaa keessatti cidhi sarootaaf gaggeeffamu dabalaa jira jedhame. Magaalota gurguddoo biyyattii keessatti sareewwanii fi adurreewwan miiliyoona 116 ol ta'an namoota waliin kan jiraatan yoo ta'u, yeroo ammaa kana immoo lakkoofsi sarootaa fi adurroota cidha isaanii gaggeessatanii dabalaa jiraachuu miidiyaaleen addunyaa gabaasuu irratti argamu. Galma garaagaraa keessatti sareewwan veeloo uffachuudhaan suufii, keekii fi wantoota cidhaa ijoo biroo qopheessuun sirni gaa'elaa isaanii raawwatu dabalaa dhufeera. Hiriyoonni gaa'elaa yookiin kaadhimaa walii kan ta'an liingii fi gijjii jedhaman yeroo dhiyootti ofii isaaniitii wal fuudhuuf karoora kan hin qabne ta'uu ibsanii cidha kan isaanii dura saree isaanii fuusisuu akka fedhan himuu isaaniitu gabaafame. Lammiin Chaayinaa maqaansaa akka himamu hin barbaanne kan bara 2022 keessa mana keekii banate tokko yeroo dhiyoodhaa asitti namoonni cidha sarootaaf jecha keekii ajajatan lakkoofsi isaanii akkaan dabalaa jiraachuu hima.
Chaayinaa keessatti baajetni waggaa saree fi adurreef jedhamee bahu dabalaa jira kan jedhame yoo ta'u bara 2023 qofa keessatti doolaarri biiliyoona 38 ol akka gaheetu gabaasni bahe kan addeessu. Kana fakkaatu turangaa odeeffannooleen dinqisiisoon keenya guyyaa har'aa egaa Iraanitti namni ganna 50 yookiin waggaa 50 dhaqna isaa hin dhiqanne dhaqna irraa dhiqamna yeroo muraasa booda bara 2022 keessa nama boqate dudduubatti deebineeti kan nuti daawwattoota keenya yaadachiisne. Inni kan biraan ammoo Kolombiyaatti egaa abbaa gaarii fi abbaa warraa gaarii ta'uu mana barumsaa akka itti danda'amu barsiisuudha kan nuti isaan barsiisne. Inni kan biraan ammoo waan Chaayinaatti hammaatee jiruuf ajab nama jechisiisu cidha sareewwaniidha akkaan dabalee dhufuu isaati jechuudha. Egaa dhuguma ogummaan nama jechisiisudha. Miira lamatu natti dhagahame jalqaba otoo dinqisiifadhu yeroon immoo garuu dhiqatee du'e isa jedhu sana bira daawwadhu dhaqqabu immoo baay'ee laphee kootti na bu'e. Maaliifidha osoo dhanna dhiqachuu dhiisuun ulfaataadha. Namni torbanitti 2 3 4 guyyaa guyyaattuu kan dhiqatu jiraachuu mala garuu jaarraa tokko walakkaa kan ta'u waggoota 50f dhanna kee osoo dhiqatin turte viidiyoo irraa argine irraa namichi maal akka inni fakkaatu si suukkanneessa si sodaachisa. Dirqamsiisanii dammoo kan dirqamsiisaniiti kan isaan lubbuun isaa sanaan baatee inni beeka akka hin taaneef beeka waan ta'eef dida waan ta'eef sun immoo miira kee tuqa waan lama sitti dhaga'ama. Tokko immoo bishaan si argateen beeku yoo ta'e amma wantuma jiidhuma wajjin wal argiteen beektu yoo ta'e tarii ammoo sunis qaama isaatiif haaraa ta'etu dhiqachuu isaatu bishaanumti sun itti bu'uu isaatu haaraatti ta'uutis danda'a. Egaan beekamu kun sababa ta'e malee immoo guyyaa humti isaa geenyaanis sokkuu ni danda'a. Egaan namichi kun sababa kana eegaleef ni qaba rakkina kanaan dura bishaaniin wal qabatee isa mudateen irraan kan ka'edha kan inni kanaaf saaxilamuutii danda'e. Keessa tooma jedhu garuu nyaata qulqulluullee gaafa namoonni naannoo sana jiraatan geessanii fi itti hin gammadu hin jaallatu qaamni isaa amma sana xuriin yookiin wanti nama jibbisiisu mana irratti ijaarrate qeensisaa dhannisaa rifeensisaa waan hunduusaa ilaaluuf iyyuu nama suukkanneessa. Egaa bifa kanaatiin waggoota 50f jiraate bara 2022 keessa akka lakkoofsa faranjootaatti jechuudha kan inni lubbuutiin darbuu danda'e. Nama gaddisiisa gaa hedduu namatti dhaga'ama. Nama akkamiitu jira addunyaa kanarra waan si jechisiisudha. Egaa odeeffannoo keenya isa lammataatti immoo hadabarru innis waan raajiidha keessumaa ilmoon dhiiraa daa'ima akkamitti kunuunsee abbaa gaarii ta'uu danda'a abbaa manaa gaariis ta'uu danda'a waan jedhu bifa leenjiitiin yookaan tireeningiidha akkuma nama barnoota baratuutti baratta innis hedduu viidiyoo namatti toludha. Dhuguma ilmoon dhiiraa hedduun yoo ilaalte ofii keenyarraa kan hin beekne waan ta'eef hojii haadhi tokko yookaan immoo isin warri shamarranii mana keessatti hojjettanii darbee dhibba keessaa nama muraasadha malee walakkaa keessan illee hin hojjennu. Egaa sanaafiyyuu hammam akkasii qopheessu kan sitti agarsiisudha. Utuma gara biyya keenyaa dhufee koorsii tokko ta'e kolleejjootatti yuunivarsiitotatti laatamee yaada jedhu qaban. Yaada jedhu qabda miti. Atis barachaa jirta miti barnoota kana karaa onlaayinii hordofaa jiraachuu kee dhagayeetti kan hin jiru mitiire. Sirrii odeeffannoo makeerraan jalqabe sumarratti hin fufa garuu natti toleera. Barumsa kan eegaleen jira naan jettee turte mini dheengadda. Animmoo. Baga kolfite raawsi. Gadda onlaayinii anis nan baradha naan hin jenne. Hin jenne? Hin jenne. Ara eefi. Keessummaan taaraam dhufe. Garuu naan hin jenne? Dhugaan jenne. Innaa barachaa hin jirtuure?
Sakamina. Isa abbaa gaarii fi abbaa manaa gaarii akkatti ta'uu danda'an. Ta'eera no maalin godha. Eefin qoosin kaa. Eefi. Ani koo odeeffannoo masirrii naasaa jedheen wanta dhugaa ta'e tokko. Dhugaa? Atis barachaa jirtamniire. Rakkii arbe. Maaloo dhareenni tidheen gadda barumsa wayiin barachaa jiraa naan jette. Maastersi. Sori barana fixu. Waaltaa deemee. Maal gumnaa. Eefin qoosin kaa'ee maalni hin hojjannaa. Itti fufe. Barachaan jirtu irra darbuure. Dhugaa moo? Dhugaa. Barachaa jirtan see. Ta'u. Hojii qabatanii meeri. Barachaa jirtan see gaamma iltan beekare biyya kana akkoo baay'een barachaa jiru. Innaa dheengaddammoo gaafa nattaa softu immoo barachaa jirtan see'an. Itti fufnu? Ta'u. Piraankii gochuu fayyaale garuu. Namni maayidaa nanaa iseeme. Ati garuu kolfita mala keetiin piraankii hin taatu. Kan isa isheen kolfite irratti akka sobatee immoo bareega. Sun isheen hin kolfine ta'e akkoo dhugumaan yoomin jedhe namni jechuuf hin ture. Ogeettii kaameeraa kolfa hin dandamanne. Maal goona gaa milkoofne homaa gochuun hin danda'amu egaa gara odeeffannoo keenyaatti adeemnu ka. Yeesa kan lammataarra jirra miti. Nanaasiste waanan jedhee nama tarii waan raanfachuun hin danda'a garuu akkamitti waa'ee barnootaa sa'uu keenyas ol yaadee gadi yaadee fiduun dadhabee egaa maalumaaf iyyuu kan lammataarra jirra. Haa ta'u hayyee egaa odeeffannoo dinqisiisoo keenya keessatti abbaa gaarii fi abbaa warraa gaariin akkaataatti ta'uu danda'amu mana barumsaa barsiisuudha. Gama biyya keenyaa otoo dhufe meeqan dhiirota keenyaatu deemee barata kan jedhu gaaffii kan biraadha. Ammachi manni barumsaa kun manni barumsaa itti eegalame sun babal'achuurra dameelee garaagaraallee babbanamaati kan inni jiru. Dhiironni fedha isaaniitiin deemanii akkaataa itti daayiparii yookiin carqii fincaanii daa'imarraa jijjiiranii akkaataa itti ijoollee durbaa yoo qabaatan rifeensa isheetti qabsiisanii fi waan garaagaraa fedha isaaniitiin gammadanii akka viidiyoo irratti argite kan isaan deemanii baratan nuun asii meeqatu eeyyamamaa ta'e dhaqee barataas akkasii kan jedhu gaaffiidha maaliif nyaata dhiirri hojjechuun qabu iyyuu ilaalchi jedhu waan jiruuf carqii daa'imarraa jijjiiruun immoo inumaayyuu hojii haadholii qofa ta'eeti kan ilaalamu daa'ima waliin godhatanitti jechuudha. Egaa gaaffii isaas inumaaf dhiisa gaa. Yaada bareedaa kaaste Meerii dhugaa dubbachuuf anaan waan kun natti dhaga'ame yeroo hundumaa mee haadha kee of duuba deebii yaadadhu. Obbolaa durbaaf biraa qabdu yaadadhu. Warri haadha manaa qaban immoo haadha manaa isaanii. Waa'ee shamarranootaa yeroo yaaddu waan sitti dhagahamu waa hedduutu jira. Yeroo haadha keenya of duuba deebinee yaadannu ijoollota 5 sanaa olis warri qaban anamma abbaa koodha abbaa keeti yookaan anis namni kan biraas dhalootni abboota keenya irra jiran hojii mana keessaa isaanii hojjetu homaan argitu. Hojii waajjiraa hojjetu yoo hojjetu mootummaa ta'an qonnaan bulaa yoo ta'an hojii qonnaa daldala sana xiyyeeffatu malee naannaanii waan gola keessaa waan mana keessaa hin ilaalan. Sun hagam ba'aa guddaa haadholii yookaan shamarroota akka ta'e sitti agarsiisa. Viidiyocha gaati qopheessites yeroon ilaalu isatti amma jettillee egaa utuu jalqabaa kaasne nuti ijoollummaa kaane haadha jedhamtee akka waan dirqama ishee ta'e baasana baattee jiraatti. Warri dhiiraas immoo utuu jalqabumaa kaane fedhii kun nu keessa jiraate aadaan wal gargaaru hunda bira mana nama hundaa jiraate si jechisiisa. Yoo hin jiru ta'e ijoollummaa kee kaastee akka barnoota tokkotti yoo baratte dirqama koodhaa narraa eegama wantichas gochuu beekta waan ta'eef in hojjettaa kanaaf abbootiin adaraa keessan haadhota bira dhaabbadhaa. Mana barumsaas ammoo hin banna biyya kana keessatti hin dhaabna mana barumsaa akkasii isin barachuuf qofa qophii ta'aa isiniin jenna. Egaa odeeffannoon keenya sadaffaatti wayitaa darbinu ammoo cidha saree biyya Chaayinaa keessatti hammaatee jirudha jechuudha. Yeroo dhiyoodhaa asitti namoonni cidha sarootaa gaggeessan lakkoofsi isaanii akkaan dabalaa dhufuudha kan himameeti jiru. Odeeffannoo kana mi'aata akkamitti ilaalte? Tutti yaadin gaaffii narra buuste wantichi xiqqoo ulfaata. Namni wal fuudhuu dhiisee saree gaafa wal fuusisanii. Kan nama baajeta isaa baasisaa cime. Sanas ta'us garuu galmi fuudhamuu hin hafu keekiin wanti garaagaraa haga kan namaa ta'uu baatus baasiin murtaa'ee hinuma itti ba'a egaa.
biyyoonni tokko tokko guddanne yeroo jedhanii daangaa guddina isaanii gaafa dabalaati deemu wantooti isaa waanumaati yaanne kummaaf barbaachisa waanati jettu yeroo godhan hin mul'ata. Chaayinaatti immoo gaambeetta bineensotaaf beelladoota manaaf jaalala isaan qabanii hanga soorataatti illee itti fayyadamu waan ta'eef asumayyuu biyya keenya namootiin bebbeeku tokko jiru. Dhaqee mana isaanii kan hin argee saroota guddisuu akka namaatti siree bareedaa sareef qopheessanii raffisu nyaata nuti argannee nyaanni sareef qopheessanii hojjetanii nyaachisu waan kana argeera yeroo 2-3 tokko utoon tarii maqaadhaa atu nama faa beektu namoota beekamuudhaati jettu addunyaa jiru. Intira amma keessumaa TikTok irratti faa namoonni yeroo viidiyoolee garaagaraa gadhiisan hin argitan yoo maqaa mana nama sanaa deemuu baatteeyyuu akkaataan isaan itti saree eegan akkaataa isaan itti kunuunsa sareef godhan hariiroo isaanumti immoo saree sanaaf qabanii baay'ee kan nama raajeffachiisudha. Akkuma namaatti qulqullina ishee eeganii maal godhanii waliin jiraatu. Inni kun egaa waan gaariidha. Isa cidhaa garuu keessaan qabu hin barbaanne miti. Hin barbaanne si faayidaan isaas itti faayidaa tokko hin qabu. Sareen beellada manaadha. Daftee madaqxi namatti amanamtuudha yoo seeraan guddifatte qabatte. Sanaan faayidaawwan sanaaf eenyummaatiin kan manni kamiyyuu itti gargaaramuu danda'a. Daangaa darbee garuu wanti beekumsa fakkaatee baay'ee waan guddanni fakkaatee wantoota akkasii godhan immoo gaarummaa isaaf osoo hin taane wanti nuti dhiyeessinu maal barbaachisa kun akkas ta'uu qabu aga sadarkaa kanaatti yoo bornutti dhufe fudhachuu hin qabnus jedhanii daangaa akkatti godhaniif illee gargaara. Kanaafidha maaliif sababni isaa miidiyaalee kan biroo irraas amma wanti kun odeeffannoon kun miidiyaa baay'ee hedduu ta'an irrattidha kan inni gadi lakkifamu. Tarii hawaasni immoo waan kana wanti hundumtuu adeemsa keessa shaakalliidhaan waan fidduudha. Wantoota fudhachuu qabnu immoo nuti fudhannee wantoota fudhachuu nuuf hin malle immoo irraa of eeggachuu qabna kan jedhu ammoo gamanumaan dhaamsa odeeffannoo keenyaati jechuudha. Odeeffannoon keenya guyyaa har'aa kana fakkaatu turanii isinoo akkamitti ilaaltan laata yaada maal qabdu odeeffannoo keenya irratti lakkoofsa bilbilaa keenyaa fayyadamuudhaan yaada keessan karaa ergaa gabaabaa nu biraan qaqqabsiisuutiin ni dandeessu jechuudha. Kana malees ammoo qophiilee keenya irratti yaada qabdan nu biraan gahaa isiniin jenna. Irra deebi'uudhaan isin yaadachiisuuf ammoo guyyaa har'aa bifa kanaan kan nu bareechite lalii diizaayiniidha. Lalii diizaayinii uffannaa diizaayinii bifa barbaadaniin kan ammayyaa haala ammayyaawaa ta'eenis isin hojjettee isin uffiste lalii diizaayin biratti deemaa bareedaa isiniin jenna. Odeeffannoo dabalataaf ammoo lakkoofsa bilbilaa armaan gadi irratti mul'atuun bilbiluudhaan ishee quunnamuu ni dandeessu kallattiidhaan jechuudha. Eega kana jennee ammallee sagantaaleen keenya toora galanii nu eeggachaati kan isaan turani. Bishaan kiyyaa garuu nu jalaa dagattee marra. Tariigaa beeksisa isaa argaa jiru jedheetiin dhiiseegaa. Xiqqoo marraatii yoo waa jennee fi nama saasiitu narra ibsa gatii ta'eefin jecha sana jaalladha. Kanaafin si yaadachiisime maal ture? Bishaan kiyyaa? Uumamaan akka dharraa baanuuf jireenyaan akka gammadnuuf kan nuuf kenname. Waaw. Egaa namatti tola. Bishaan kiyyaa ispoonsera qophii keenya Sanbata mo'aati akkasuma immoo qophiilee kan biroos waan waliin hojjetaniif guddisnee isaan galateeffannaa. Dhaabbileen biroo kan mootummaas kan miti mootummaas akkasuma immoo waldaaleen kiristaanaallee oomishaa fi oomishtummaa qabdan gatii madaalawaa ta'een karaa TV mo'aa beeksifadhaa jennee waamichaa kabajaan guutee isiniif taasisna jechuudha. Egaa odeeffannoo guutuu argachuuf immoo kara bilbila keenyaas kara barreeffama gabaabaas nu quunnamuu dandeessu. Yoo qaamaan dhufanii nu argachuu barbaadan immoo naannoo Baambis suupermaarkeetii yookaan immoo gidduu Uraayilii fi Baambis gidduutti gamoon Liidistaar jedhu jira. TV immoo ammoo darbii lammaffaa irratti argama waan ta'eef kottaatii nu quunnamaa isaaniin jenna. Egaa kottaatii nu quunnamaa gatii madaalawaa ta'een oomishaaf tajaajila keessan beeksifadhaa isiniin jenna.